Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa farkaa qabnu kunooti. Waajjirri Adda Bilisummaa Oromoo ABO kaleessa banamuun dhaga'ame. Waggootaaf uggura jala ka ture waajjirri muummee ABO Gullallee kaleessa waxabajji 22 bara 2025 banamee jira. Waajjirri Adda Bilisummaa Oromoo kun bakka hoogganni dhaabichaa obbo Daawud Ibsaa fi qondaalonni dhaabichaa argamanitti saaqamuu isaa dhaga'ameera. Haasaa saaqamuu waajjira isaanii irratti taasisanii hayyu dureen ABO obbo Daawud Ibsaa Addi Bilisummaa Oromoo qabsoo dhaabbatu hin eegalle kana waan ta'eef hanga akeekaa ijaarameef galmaan ga'utti qabsoon isaa hin dhaabbatu jedhaniiru. Akkasuma waajjirichi kana booda bakka beekaan Oromoo itti wal argu ta'uu isaas ibsanii jiru. Bara 2021 erga waajjira kana humnaan gara mana isaanii geeffamanii booda isaan konkolaachisaa isaanii qofaan kan wal argan ta'uu dubbataniiru. Waajjirri ABO kunis sana booda harka addichaa hin turre. Waxabajjii 9 bara 2025 ture. Kan ABO'dhaaf deebi'e. Bu'uureffama waldaa Maccaa fi Tuulamarraa kaasee hanga har'aatti sochiin ture qabsoo karaa nagaan taasifamuu fireen kennamu dhiphaa akka ta'e ibsanii jiru. Qabsoo dhaabbatu hin jalqabne jechuudhaan hireen karaa nagaatiin qabsaa'uu akka qabu dubbatan. Waajjira amma deebifamee kanaaf dabalatee waajjiraaleen isaanii kutaalee Oromiyaa garaa garaa jiran cufamuun aangaa'onnii fi miseensonni dhaabichaa hidhamuun dhaabichi humnaan dhiibamee filannoo bara 2021 keessaa bahuu yaadachiisuun kana booda wal ga'uun mari'achuu akka itti fufan beeksisaniiru. ABO'n haqa isaa deeffachuu barbaada waan ta'eef gaaffii isaatiif kabajaa kennuun dirqii ta'a akka jedhan hayyu dureen ABO obbo Daawud Ibsaa mootummaan qabsoo karaa nagaa taasifamuuf hiree akka kennu waamicha taasisanii jiru. Waajjira isaa muummee kana deebisanii argachuuf duulli guddaan ta'uu kaasuudhaan kana keessatti boordii filannoo biyyaalessaa fi paartilee mormitootaa qooda guddaa akka baatan kaasan. Waajjiraalee dhaabichaa akka biraa osoo hin deebiin hafanis akka deebi'uuf gaafachaa jiraachuu himaniiru. ABO'n ulfina Oromooti jennee yaannaa wanti gargar nu baasu hin jiru. Ija tokkoon ilaaluuf ija lamaan ilaaluun tokko miti waan ta'eef waliin hojjenna jedhan. Ittaanaan pirezidaantii Koongireensii Federaalawaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu baniinsa waajjira muummee addichaa irratti haasaa akka taasisaniin. Gullalleen qabsoo waldaan Maccaa fi Tuulamaaf taasisaa tureefis bu'uura ta'uu kan eeran obbo Daawud waajjirri muummee ABO Gullallee jiru duraanis kan ijaarame Oromoon waan ta'eef ammas deeggarsa barbaachisu akka taasifamuuf waamicha godhaniiru. Sirna baniinsa waajjira muummee ABO kana irratti hayyu dureen ABO obbo Daawud Ibsaa dabalatee qondaalonni, miseensonnii fi deeggartoonni ABO, qondaalonni KFO fi kutaaleen hawaasaa garaa garaa argamanii jiru. Jaarmiyaa siyaasaa Oromoon ija irra kaa'atee jiru ka ta'e ABO'n sirna bulchiinsa Itoophiyaa jalatti loogii hamaan irratti taasifamuun dhiibamaa irra ga'eera. Kuta'ee deeggarsa miliyoonotaa qabaachuun isaa ammallee itti fufeera. Oduu keenya itti aanuun marii biyyaalessaa Itoophiyaan itti adeemaa jirtu qulqullummaa kan hin qabnee fi furmaata fiduu kan hin dandeenye ta'uu ABO'n hubachiise. Bara kana Itoophiyaan marii biyyaalessaa gaggeessuuf fuulduree xumuraa jiraachuu miidiyaaleen gabaasu. Mariin Itoophiyaan adeemsisuuf jettu jeequmsa biyyattii keessaa furmaata ta'a akka jedhan miidiyaaleen michuu mootummaa Itoophiyaa bu'aa marii sana irraa argamuuf marii sanaan nagaa waaraan akka bu'uutti balballoomsuu irraa duuban jenne. Ta'us mariin mootummaan Itoophiyaa adeemsisaa jiru mormitootaa fi falmitoota jajjaboo biyyattii keessaa makachuu hin dandeenye. Kunis mariin kun qulqullina qabaachuun isaa mamsiisaa ta'uu hubachiiseera. Inumaa marii kanaan mootummaan qaama maqaaf mormituu ta'anii bulchiinsa Itoophiyaa ammaa deeggaran akka mormituutti dhiyeessuu yaaleera. Kana malees marii bu'aa barbaadamu fidu taasisuuf fedha agarsiisuu dhabuun mootummaa paartileen siyaasaa jajjaboon kanneen akka ABO fi KFO'n fudhatama akka dhabsiisan taasiseera. Jaarmiyaaleen siyaasaa gurguddoon Oromoo kunneenis marii kana irraa qooda akka hin fudhanne karaa garaa garaa ibsuu jabeessaniiru. Akka kanaan Addi Bilisummaa Oromoo mariin biyyaalessaa adeemsifamuuf jedhu qulqullina kan hin qabnee fi furmaata argamsiisuu kan hin dandeenye ta'uu hubachiise. Dubbiin kun kaleessa waxabajji 22 bara 2025 wayitaa ABO'n waajjira muummee Gullallee deebisee saaqetti haasaa hayyu duree ABO obbo Daawud Ibsaan taasifame irraa dhaga'ame. Hayyu dureen Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa akkaataan mariin biyyaalessaa amma itti adeemaa jiru qulqullummaa waan hin qabneef furmaata argamsiisuu jedhaniiru. Hooggantootaa fi miseensonni dhaabichaa hagayya 1 bara 2020 humnaan poolisiidhaan dirqamaan waajjira kana keessaa baafamuu kan yaadachiisan obbo Daawud turtii gara waggaa 5tti siqu booda waajjiricha deebisanii argachuu dubbatan. Qabsoo miseensota keessaa fi alaa kanneen dararama guddaa argan godhaniin marroo sadaffaaf gara waajjira keenyaa seennee jedhaniiru. Addatti ammoo qabsoo qondaalli dhaabichaa duraanii obbo Battee Urgeessaa godhan irraanfatamuu hin qabu jechuun leellisaniiru. Dubbii isaanii kanaan mariin biyyaalessaa Itoophiyaa itti qophaa'aa jirtu furmaata kan hin finne ta'uu akeekkachiisaniiru.
Odeessa keenya itti aanuun Itoophiyaa fi Somaalilaand marii hariiroo dippiloomaasii isaanii cimsuuf kaayyeffate taa'uun ibsame. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Geediyoon Timootiyoos jila ministeera dhimma alaa fi tumsa idil addunyaa Somaalilaand Abdirahmaan Daa'ir Adanaaniin durfamu waliin mari'ataniiru. Ministeerichi daawwannaa hojii Finfinneetti taasisan. Kaayyoon daawwannaa isaanii walitti dhufeenya dippiloomaasii fi tumsa tarsiimoo Somaalilaandii fi Itoophiyaa cimsuuf akka ta'e Somaalilaand beeksisteetti. Turtii isaanii keessattis walta'iinsaa fi hariiroo gaarii Itoophiyaa fi Somaalilaand haala caataalistii cimsuun danda'amu irratti mari'achuun isaanii gabaafameera. Itoophiyaa fi Somaalilaandiin kanaan dura itti fayyadama buufata galaanaa irratti waliigaltee mallatteessanii turan. Kun ammoo Somaaliyaa dallansiisee ture. Ergasii immoo ministeerri muummee Abiy Ahmedii fi pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammad dabareen biyya walii daawwatanii marii taasisaniin muddamichi qabbanaa'eera. Oduu keenya birootiin Itoophiyaa fi Ameerikaan tumsa damee nageenyaan qaban cimsanii akka itti fufan mirkaneessan. Itoophiyaa fi Ameerikaan tumsa damee nageenyaan qaban cimsanii akka itti fufan ajajaan waliigala raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaan himan. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa jila ajajaa damee humna galaanaa Ameerikaa akkasumas Afriikoom Jeneraal Maayikel Laangin waliin kaleessa mari'ataniiru. Itoophiyaa fi Ameerikaan hariiroo jaarraa tokko lakkaa qaban kan himan Fiild Maarshaal Biraanuun biyyoonni lameen damee ittisaa irratti waloon hojjechuuf dhimmoota isaan dandeessisu irratti waliigaltee irra ga'uu ibsaniiru. Marichaan yeroo itti aanutti dhimmoota ulaa galaanaa nageenya naannawaa gaanfa Afrikaa irratti fayyadamummaa waloo irratti waliin hojjechuuf waliigalan. Ajajaa damee galaanaa Ameerikaa fi Afriikoom Jeneraal Maayikel Laangin gama isaaniin Itoophiyaan gaanfa Afrikaa fi naannawaa kana irratti ga'ee olaanaa akka qabdu ta'uu himuun keessumaa nageenya Somaaliyaa tasgabbeessuu fi shororkeessummaa dhabamsiisuuf carraaqqii taasisaa jirtu dinqisiifataniiru. Yeroo itti aanutti dhimmoota loltummaa fi nageenyaa irratti waloon hojjechuuf waliigaltee irra gahamu odeeffannoo raayyaa ittisa biyyaa irraa argame ni mul'isa. Oduu keenya birootiin lolli ba'aa giddugalaa hammaachuun biyyoota addunyaa hirmaachisaa jiraachuu dhaga'ame. Israa'elii fi Iraan erga walaleeluu eegalanii as naannoo ba'aa giddugaleessaa raafama hammaataa keessatti kufeera. Biyyoonni lamaan hangam humna akka qaban walitti agarsiisuuf meeshaa waraanaa ciccimaan walaleeluu jabeessaniiru. Misaa'illi takkaa mul'atee hin beekne gama Iraaniin dhukaafamuun magaalota Israa'el hedduu aleeleera. Gama kaaniin michuu dhiyoo Israa'el kataatti Ameerikaan boombii guddaara jedhamu kan ishee qofti qabduun dhibbana kuusaa yuuraaniyeemii Iraan 3 aleeluun dhaga'ameera. Dubdeebii kanaati jedhamee kan tilmaamamu paarlaamaan Iraan ulaan Hormuuz akka cufamu yaada dhiyaate raggaasiseera. Ameerikaan ammoo Chaayinaan Iraan irratti dhiibbaa akka gootu gaafatteetti. Boba'aan hin calalamin addunyaa kana irraa 20% ulaa Hormuuz Iraanii fi Oomaan gidduutti argamuun kan daddabarfamu ta'a. Paarlaamaan Iraan ammoo aleellaa US Ameerikaan Israa'eliin tumsuudhaan biyyattii irratti raawwatte haaloo ba'uuf ulaan Strait of Hormuuz kun akka cufamu yaada murtee dhiyaateef raggaasiseera. Murteen paarlaamaa kun hojiirra kan oolu yoo ta'e ajajni dhumaa hoogganaa olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khameneiin erga kennamee booda akka ta'e hirameera. Ulaan Strait of Hormuuz kiiloomeetira 40 bal'atu kun yoo cufame dhiyeessii boba'aa addunyaa irratti dhiibbaa guddaan uumamuu akka danda'u Newsweek televiizhiniin Iraan wabeeffachuun gabaaseera. Ameerikaan ammoo ulaan Strait of Hormuuz akka hin cufamne Chaayinaan Iraan irratti dhiibbaa akka gootu gaafatteetti. Ministeerri dhimma alaa US Marco Rubioon ulaan kun akka hin cufamne Chaayinaan Iraan irratti dhiibbaa akka gootu waamicha dhiyeessaniiru. Imbaasiin Chaayinaa Waashingtan jiru garuu hanga ammaatti dhimma kana irratti yaada kenne hin qabu. Gama Israa'el irraa odeeffannoo dhaga'ameen ammoo Israa'el buufata niwukileeraa Fordo haleeluu miidiyaaleen Iraan gabaasaniiru. Maddeen oduu Iraan Irnaa fi Tasnim akka qondaalota mootummaa wabeeffachuun gabaasanitti buufanni niwukileeraa Fordo ka bulchiinsa Qoom keessatti argamu haleelamee jira. US buufata niwukileeraa Fordo dabalatee buufataalee niwukileeraa 3 haleeluun isheen yaadatama. Pirezidaantiin US Donald Trump haleellaa US gaggeessite milkaa'aa fi wiirtuu gabbisa niwukileeraa Iraan guutummaan kan mancaase ta'uu ibsanii ture. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoon irraa of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture qophii hafe waliin turtii gaarii.